Sadarkaa tokkoffaa federaalaa Dacha Ramaddii Araadaatti toleen himannaa shakkamtoota obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Iskindir Naggaa waliin wal qabateetu jiru ilaaleera. Gareen qorannaa biiroo qorannaa yakkaa poolisii federaalaa himannaa shakkamtoota obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Iskindir Naggaa waliin wal qabatee jiru irratti qorannaa gaggeesse ibseera. Haaluma kanaan shakkamtoonni kunneen du'a artiist Haacaaluu waliin wal qabatee walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabaachuu isaanii garee hidhatee reeffii dirqamaan gara Finfinneetti akka deebi'u gochuu fi saba akkasumas amantaa waliin akka wal qabatu gochuu irratti harka qabaachuu fi ragaawwan garaagaraa walitti qabu ibsee jira. Ammas ragaa dabalataa isa barbaachisu qindeessuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Shakkamtoonni fi abukaatonni shakkamtootaa iddoon shakkamtoonni kun jiran mijataa akka hin taane maatii faana akka barbaadanitti akka waliin agarre abukaatota isaanii waliinis akka fedhanitti kan waliin argine ta'uu ibsameera. Manni murtichaas gaaffii gareen qorannaa dhiyeessee fi yaada shakkamtootaa fi abukaatota isaanii dhaggeeffachuun qajeelfama kenneera. Haala qabiinsa shakkamtootaa irratti rakkoon yoo jiraate poolisiin akka sirreessuu qajeelfamni kennamee jira. Akkaataa gaaffii beellama dheeressuu poolisiin gaafateen obbo Jawaar Mohaammed adoolessa 22 sa'a 8tiif kan obbo Baqqalaa Garbaa waliin wal qabatee jiru adoolessa 22 bara 2012 sa'aatii 8tti obbo Hamzaa Booranaa faana wal qabatee jiru adoolessa 21 bara 2012 sa'aatii 8tti fi obbo Iskindir Naggaa waliin wal qabatee kan jiru ammoo adoolessa 20 bara 2012tti beellamamu ibsamee jira. Girmaa Hundeetu gabaase.